Hayyee haadhaaf abbaa kan kee isaan si dhalchanii ganuu dandeessaa? Isaan dhiiftee haadhaaf abbaa biraa godhachuu dandeessaa? Hin dandeessu. Hayyee haadhaaf abbaa sababayyuu ta'an kan biraa godhachuu hin dandeessu, isaan dhiiftee deemuu hin dandeessu. Rabbii si uumee si jiraachise, kan bishaan irraa dhabamarraa si uume, kan balaa garaa garaa irraa si tiksee yoonaan si ga'e akkamittiin dhiiftee ilma namaatti amantare? Ilmi namaa bar Yesuus Kiristoos jechuun ilma namaati bar nama nyaatee dhugu, nama maaxanii keessa ture, nama garaa haadhaa keessatti gaafa xiqqaasaa marsaa laguu dhugaa guddatee eegan ammoo dhalatee siigalee eeganaa garaa haadhaa keessaan farjiidha yookaan immoo qaama saalaa ati beektu sanaan kan dhalate. Eega dhalatee immoo kan daa'ima xiqqaa asiifachi fiigee qulqulleessanii maal jedhanii asiifachi fiigee taphataa ture, badee barbaadamaa ture, nyaatee dhugee eega nyaatanii dhuganii immoo bakka dhaqamuu barbaachisuun dhaqee rafee mugee nama akkanaatti akkamittiin Waaqayyo Rabbi jettee akkamitti itti amantaree nama nyaatee dhugutti? jechuun silaa jechuun silaa karaa rabbiin na fida malee ani rabbiin jenne Yesuus rabbiin jenne Yesuus karaa abbaatti nama fida malee Yesuus rabbii miti. abbaa yeroo jettu abbaa kam? Abbaa isa uume kan. Indee abbaan maal rabbi ilmoo qabaa? Jechuun rabbii ilmoo qabu rabbiin nu hunda uume. Abbaa jechaa jirta bara abbaa jennaani laal abbaa jennaani abbaa yoo jette ilma qabaa jechaa jirta. Yoo ilma qabaate immoo haati warraa isaa eenyu? Eenyurraa ilmoo argatame? Nama rabbiin ilmoo qabu manaa qabu rabbiin yeroo rabbiin gaafu abbaadha garuu keessattuu Yesuus abbaa hin jedhin abbaa hin jedhin mucayyoo abbaa hin jedhin abbaa jennaani ilma qabaa jedhaa jirta. Yoo ilma qabaate immoo haati warraa isaa himuu qabdaa jechuu. Rabbiin eenyu wajjin ciisee ilmoo argate? Abbaa hin jedhin. Abbaa jechuun abbaan kee wanni abbaa kee jedhameef haadha keetii wajjiniin abbaan koo aanaa abbaa koo jedhameef haadha koo wajjiniin waan raawwate qaba. Kanaaf jecha abbaa jedhama. Kanaaf jecha rabbiin abbaa hin jedhin. Seegalee rabbiin abbaa hin jedhin. Abbaa jennaan rabbiin arrabsuudha. Rabbi dhiira miti dubartii miti. Abbaa kan jedhamu dhiira. Siigalee abbaa hin jedhin. Abbaa hin jedhamu rabbiin. Abbaa kan jedhamu nama dhiiraati. Nama dhiiraa qaama saalaa dhiiraa qabutu abbaa jedhama. Kanaaf jecha abbaa hin jedhin. Abbaa yoo jette inni dhiiraa jechaa jirta. Rabbi dhiiras miti dubartiis hundarra rabbiin qulqullu. Waan akkanarra rabbiin qulqullu. Siigalee abbaa hin jedhin. Waliigalatti Yesuus Kiristoos karaadha kan jetteef lakki karaa jechuun isarra deema yookaan karaa makiinaa, karaa xiyyaaraa, karaa miilaa, karaa namni irra deemu kanneeniin karaadha. Yesuus karaa osoo hin taane ergamaa rabbiiti. Ergamaadha malee karaa miti. Ergamaa rabbiiti. Karaadha jechuun Yesuus karaadha jechuun arrabsuudha lafa jechuudha. Karaa miti Yesuus ergamaa rabbiiti. Kan inni ergameefi saba Israa'eliif yookaan ummata Israa'eliif. Seegalee Quraana irratti illee kan jiru kitaaba warra kiristaanotaa irratti illee kan jiru inni ergamaa rabbiin saba Israa'eliif yookaan ammoo ummata Israa'eliif isa erge. Har'a waan takkatti illee hin qabu. Otoo lafarra kan jiraatu ta'e har'a inniyyuu seera Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam ergame saniin bula. Inniyyuu ganaa gaafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa erguudhaa taa'u shari'aa Nabi Muhammadiin seera Nabi Muhammadiin yeroo addunyaa kanarra jiraatuuf shari'aa Nabi Muhammadiin bulchuu ta'a. San booda ammoo innilleen akkuma nabiyyoota hundaa fuula rabbii dura dhiyaata jechuudha. Gaaffiillee gaafatamu qaba. Akkuma nuti gaaffii gaafatamnu fuula rabbii dura dhiyaanne guyyaa firdii guyyaa sadhumaa san akkuma nuti fuula rabbii duratti gaaffii gaafatamnu innilleen gaafatamuu ta'a. Sigalee gaafatamuu ta'a. Geega gaafatamee booda deebii rabbiif ganaa gaaffii gaafatamuuf deebisee san booda innilleen darba jechuudha. Malee Yesuus Kiristoos yookaan immoo Nabiyullaahi Iisaan alayhi salaam sigalee inni ergamaa rabbiiti. Ilma rabbiillee miti, rabbiillee miti, karaallee miti inni ergamaadha malee. Eenyutu isa ergate? Rabbitu isa ergate. Karaadha jechuun Nabiyullaahi Iisaadhaan alayhi salaam arrabsuudha. Karaadha jechuun arrabsuudha iyyuu karaa miti inni karaatti nama geessa malee. Inni ofiisaati karaa osoo hin ta'in karaatti nama geessa. Jechi Yesuus Kiristoos karaadha jedhu wallaalummaa jecha wallaalumaati. Jecha namni hin beekne haasa'u. Waan namni hin beekne haasa'u isaanii wajjin hin haasa'uin. Yesuus Kiristoos karaa osoo hin taane nama. Karaa jechuun dachiidha. Karaan gariin samii gubbaarraan jira jechuun qilleensa gubbaa jira. Kaan ammoo lafarra jira. Inni karaa osoo hin taane
nama gara karaatti nama geessu nama ija bishaaniiti kan ijjisaa bishaaniiti osoo waatti bu'anii buruquu danda'u dhangala'uu danda'u rabbii tokkichatu isa erge rabbii tokkicha boo'ee imimmaan kanatti hikki jedhee boo'ee kadhataa ture yigalee sodaateellee yaa rabbi na oolchi waan yahuudonni natti yaadu jira kanarraa na baasi jedhee rabbiin kadhataa ture jechuudha ergamaa rabbiiti nama nyaatee dhugu rafee mugu yigalee nama rabbiin osoo barbaade isa balleessu yoo barbaade isa jiraachisuu danda'u malee waan takka illee miti nama fayyisuu miti ofii isaayyuu fayyisuu hin danda'u nama fayyisuu dhiisiiti ofii isaayyuu fayyisuu hin danda'u gaafa lafarra ture rabbiin muujizaa isaanii kenninaan yookaan ammoo dinqii isaanii kenninaan ummanni yeroo sanaa nabiyyii miti ati jedhanii shakkan Yahudonni ati ilma diqaalaatii jedhan sababaanni abbaa malee rabbiin isa uumeef jecha ati ilma diqaalaatii abbaan qabduu jedhan kanaaf jecha rabbiin akka inni nabiyyii ta'e itti garsiisuuf jecha yoo dhugumatti nabiyyii taate mallattoo wahii nutti garsiisi jennaan rabbiin mallattoo garaagaraa kenneef akkuma nabiyyoonni Museen illee baara addaan kutee uleensaa bofa ta'ee waan garaagaraa akkuma ta'e isaafillee rabbiin mallattoo kenneef saniin alatti erga yeroo sana lafarra jiraataa turetti waan rabbiin mallattoo isaaf kenne waan rabbiin isaaf akka inni godhuuf dandeettii isaa kenne godhee jira saniin alatti immoo ammatti waan takka illee godhuu hin danda'u ergamaa rabbiiti kadhatteellee si dhaga'uu hin danda'u waamtee si jalaa waachuu hin danda'u ofiillee waan takka godhuu hin danda'u namaallee waan takka godhuu hin danda'u abadan isa kana ergamaa rabbiitiin namaa jechuun nama fayyisuu wala maal godhuu nama fayyisuu dhiisii raammooyyuu fayyisuu hin danda'u wanta takka illee godhuu hin danda'u isas ta'e nabi Muhammad ergamoonni rabbii hundi isaanii ilmi namaa nama tokkoof waa godhuu hin danda'u inni iyyuu rabbi irraa waa eeggata jechuudha sigalee tayyib kanaaf jecha ati Yesus Kiristoos yookaan Nabiyullah Isaan alayhi salaam ergamaa rabbii akka ta'e ni beekta moo hin beektu? Ni beekta ergamaa rabbiitiin nama akka ta'e hin beektaami? Hin beekta nama keessaa'u nama ustaaz natti dhufanii jiranii madaamiin natti dhufte yaa jamaa itti fufa baarakallahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليا يسوسي. Kabar intatti tuni ustaz simbo dabar. Simbo dabar intatti. Eessa baddeeti biyya galte wanta ta'a? Aliyaa jette yaa maashaallah ofeete arabiffaan baaf. لما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم نما كرا دغاريسه داندي ور ربي تعمن رديمه داندي ارغمتوتا داندي نبيون الرديمان داندي إسا دغاسنا إسا نبي محمد الرديمت ربي واقسو إسا نبي الله عيسى عليه السلام يسوس ربي ساتي واقسو إسا نبي الله موسى إسا كان إسا ساني الرديماني إتي ربي ساني واقساني ربي ساني قبر نمني إيسي كان برا لفاتل شتي وان انتانيتي غوريجل نتركه سني قالي إيسا ديمنا جانب نتركه لما اختار لنفسه وان اني لفا فودي لفا انتاتيتي في قشاشا في سرسور كان لفا فنانتيتيني فادتني إيسا ربي سبحانه وتعالى ونصله جهنم جد من جهنم نموغنا إيسا كاقوف جرا أكا أولي جولين كاكتين تنكبتوت جهنم أبدت إيسا كاقوفا جرا ربي سبحانه وتعالى فلذلك يتركه الله لما اختار لنفسه وانتي كان فيس إنجر رب العالمين النوت أما يا ربي نفيس إنني فينا ربي فيسا مال جرى نبي الله إبراهيم عليه السلام قرآن كيستي قانو تيوم سورة الشعراء كيستي فإنكم ما تعبدون من دون الله عدو إلا رب العالمين الذي هو يطعمني ويسكن وإذا مرضت فهو يشفين جنبر
akkasii bar isa na nyaachisu isa na obaasu isa na uume isa yeroo dhukkubsadhu na fayyisu isa kanadhaan kadhadhaa jedha nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam. Isa kana kadhanna yoo karaa Ibraahim irra deemneen yoo karaa Nabii Muhammad deemneen yoo karaa Yesuus deemneen yoo karaa Muusee deemneen isa kana isa akka kanattiin isa nu nyaachis isa nu uume isa nu nyaachis isa nu dhukkubsachiis isa immoo nu fayyisu yoo kadhannes akkasii bar dhukkubsachuun bar tahdii barabar biyyattii kana keessatti yoo qaban fayyadese naftu biyya kana keessatti. Eish wallahi biyya kanatti namni kamillee eenyullee nafne bar mangistiin akkamii mootiin akkamii biyya kanatti nafne bar hundumtuu ni deema bar. Dhukkubsachuun waan jiru duutis waan jiru waan achas dhufedha. Qulqulleessituu cubbuu namaarraati malee dhukkubni waan tokko waan si godhullee hin qabu. Ni dhukkubsattaa ni fayyita rabbii keessi fayyisa. Bifa kanaatiin namni namatti himu rabbal aalamiin walaa yunabbi'uka mithlu khabiir akka rabbiitti dhugaadhaan waan kana sirriitti namni gadi fageessee waan amantii waan imaanaa waan amantiin jedhamu eessa akka dhufne maaliif akka dhufne maal akka nurra ga'u kan nutti hime akka rabbiitti dhugaadhaan gonkumaa hin jiru. Qixa amantii namni lafaa tolchate waaqa namni lafaa tolchate jala deemtanii gadiin ta'inaa ejjennoo qabaadha amantii keessan irratti. Mukaan adda jaboo nafa qoolloo jalatti baateetu durra nan beeka qoolloo adda jaboo jenna adda jaboo muka jedhamuun namni yoo beektan jiraattan adda jaboo jalatti buna qalanii dhadhaa danfisanii buna kana shumburaadhaaf baaqilaa fa'i makanii gadi bahanii dhaqanii waagatu ni fayya yeroo isaa namni qolloon sunis Yesuusii dhaqiiti adda jaboo jira waaqessi ka dhaqiiti inde Yesuusiin ijaan agartu adda jaboon jira waan ta'eedha jira isin keessaa kottu adda jaboo muka jedhamu tokko jira adda jaboo jala deemika laaftoo muka gamana muka baalloo wal jala bahee jala dhaqanii ta'anii buna qalanii achi jalatti irreeffatanii achi jalatti margaa fi waamee qagate ulee ayyaantuu jedhanii ayyaantu nama penteetti sirbitu bar oroti marreechi dhaabanii ulee sanatti naqanii ija kootii bar kun kanan argedha bar oduu miti kun ija kootii waan arge fayyu dur dhaqi uleen sunis Yesuusi kaa kanaafu uleen maannau Yesuusi fayyisaa ebeluu fayyisaa carraa dhabe malee warri ayyaantuu sunis dhuftee warri uleedhaan fayyitu warri adda jaboos warri Nuur Huseeniin faarsitus warri Abdulqaadiriin faarsitus hundumtuu dhufee na fayyisa jechuun san oolu gaafa haala mijate akkuma jara kanaa jechuudha. Kan hundumaa jala ce'aa ol taate gad dhaabbadhu istiqaama godhadhu rabbi rabbii keessa rabbi tamate namni laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah jette gadi dhaabbadhu dhokadhu rabbii kee kadhadhu yaa rabbi na sirreessi jedhi. Kadandi sirri irra jiraadhe karatti mo irratti na qajeelchi irra na deemsisi jedhi. Kana kan sinit andeesse barakallahu fiikum. Gadde bitay nama akka keessanii waaqesina. Dhiira a'udhu billah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bare dhugaadha aljaahilu kal duburil himaari jeen Sheikh Usman Durriita kan inshallah. Mucaan kun sila silkii namni naa kennee waan biraa osoo hin taane isin wajjin ga'ee kana taphachuu osoo hin taane korfaan arganii yaamanii. Yeroo takka hundi keessan dhiifama naa godhaati. Yeroo takka qofa naa obsa. Aaliyaa jirtaa? Hayyee. Ilma namaa kanaan waaqa itti amanuu keessatti gaabbitee islaamummaa deebi'uu barbaadamoo akkanumatti kufrii irra jiraattee kufrii irra duutee ibidda jahannam dhaquu barbaadda? Dhugaa rabbii dubbachuu fi alhamdulillah islaamaa namni biyya hundi islaamaadha garuu hiriyaa qaba hiriyaa wajjin dalagu yeroo hundaa na dhukkubaa wanti si dhukkubu kun yeroo waldaa keessa seentee si kadhatanii jedhanii ni fayyitaa naan jechuun yeroo baay'ee ani akkuma qoosaa godhee fi waldaa keessa yeroo seenee kadhannaa na godhan ni fayyaa kana caala fayyita yerootti amantinaan jennaan dhaqe malee ani alhamdulillah alaaliin fi muduun islaamaa amma waan si gaafadhe qofa naa deebisi waa'ee lubbuutii fi waa'een laal dhaggeeffadhu waa'een guyyaa akhiraatiif waa'een addaa garaagara yoo barbaadde afiyaan kee harki keessirraa cituu danda'a miilli keessirraa cituu danda'a sun dhimma keenyallee miti
eegale sun dhimma rabbi illee miti waa'een jiruu biyya duniyaa amma waan jiruu biyya duniyaa dhiisi amma a'uudhu billah ustaaz manatti dhufanii jiranii asubsiisaatiif isaa gara islaamummaa deemuu barbaadda yookaan immoo dhimma seeti natti dhufanii. No, waan haalee hawaasa gaafadhu. Waan hindi ummata hindiin beektaa ummata hindi jedhaman kan. Hin beeka. Waaqayyo isaanii hin beektaa? Hin beeka horiidha. Horii biliyoon hindiin addunyaarraa ummata addunyaa kanaa gimmaashii olitti dabarte isaan turre hedduu. Isaan nu fayyisa jedhan horii isaan fayyise moo waaqayyoo fayyise horii waaqayyoon isaanii hindiidha isa isaan waaqessan saadha sangaadha isa fayyutti hin jirani Hin fayyan. eenyu isaan fayyise horii isaanii Yaani musababa godheetuma rabbuma fayyise. ilmi namaa wanta keessa jiraate islaama keessa jiraateefis namni miidhamu miti kiristaana keessa jiraate kiristaana miilan qabne keeyjan qabne caccabaa halkarra guyyaa lafarra shorroquun argitu ati akkamitti waan ni gartee sooshaal miidiyaarra gartee diraamaa godhanii olii gad godhan gartee akkami wanta si godha. Yaani faarfannaan jaraallee natti tolaa. Kanuma kanaanii Fannaa isaanii hiriyaa tiyya wajjin hin dhageeffadha. hiriyaa sirra jabdu jechuudha ati islaama da'iifa duraanuu mata akka irraa qoban qabdu islaamummaarraa miti faatiyaan qaraata Hin qaraa'ee mee qaree dirqama qara qaba. ee qaree kaa Kalaasaan duraa kiristaanaa akkasitti na dhiisaa kalaasi. ammas argine maqaa islaamaa baafattaati alhamdulillah jettee Maali dirqama Dirqama. kiristaanii islaamaa Funyoo baafachuu hin qabu. in sagadda Alhamdulillah sagadaa ture tanaan. okay akkami maaliin sagada maal jettee sagadda Alhamduu jedhee sagada. mee hayyee alhamdu san jedhe Subhanallah. jedhe kaa Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. amma so maal jedhan salaata keessa waan bira Abu Maze naam geggeessu wayyoo yoo gara islaamummaatti deebi'uu barbaadde deebitee yookaan achi deemsu wayyoo beekamtii dabalannaa xaafii asirraa waraabbatanii achirratti tokkosti qareera achitti tokkosti qareera dhiifama garuu Yesuus waaqa itti amantaa Yesus karaa jedhee amana malee waaqan jedhe. waaqayyoon kan ka'e eenyu Waaqni tokkochumaan Yesus itti nu fida malee karaa tokkichisan eenyu waaqayyoon tokkichisan Allah Allahdha nabi Muhammadoo eenyu ergamaa Rabbiiti. Yesuusoo eenyu Ergamaa Rabbiiti. Abrahaamoo Ergamaa Rabbiiti. islaamni salaata meeqa salaata 5 salaanni rakaa torba qabu ni jira hin beekwani. kan lama qabu ni jira Hin jira. maal jedhama Salaata subii. salaata subii attahiyyaata ni beeyta
Een beeka. Quraana kam takka qaraate? Karaa innaa biyya jiruun qaraanee aguma biyya kana dhufee qara'ee Eenyu irratti qaraate? naa galuu dideetiin bayi darsii sadaffaa ga'ee naa galuu didee bayi roofne. Eenyu gareetami qaraate? Garee Markaza kami qaraate? amma deegadheera tureera waggaa tokko. Barsiisaan ati irra barattee hoose qaraayisuu ture eenyu? Deegadheera. Maal akkanatti haalii ammaa akkana kijibni akkana? Ani barsiisaa amma 20 dura na qaraayise. Barumsaa kutaa hin wallaalu. Abadan. Maal jechuudha? Jechuun hin beeku ani waan asuma irratti